isinii gaafii keessanis asirratti dhiyeessuudhaan isin hirmaachisuun ni danda'ama. Kana jedhee seenaa egaa hojii keessattuu dippiloomasii fi advookasii waliin walitti qabatee hojii yeroo dheeraa irratti yeroo keetis qabeenyas irratti qisaastee hojjetaa turte. Tibba kana caffeen mootummoota gamtoomanii dhimma Itoophiyaa irratti ibsa baasee ture. Ibsa sana akkamitti xiinxalte? Wala caffeen mootummoota gamtoomanii akkuma jette yeroo jalqabaatii fi wixinee baasee wixinee san dabarsee jira. Lolli kun erga jalqabee ji'oota 13 fudhatee jira. Ji'oottan 13 kanarra oolaaltee jettee oduu biyya alaa keessatti yeroo baay'ee Ameerikaan tun keessattuu biyyi Weestii kuni dhimma Afrikaa kana miiliyoon illee du'ee jedhee yaadatta. I think Tanzaaniyaa keessatti bishaan lafa nama garagalee yoo ta'u 2,000 moo 3,000 haxaahee jedhee biliq godhaniitumaan achumaan deemee jedha. Lolli kun ammoo ji'oottan 13 dabre kanaafi miidiyaa Ameerikaa, miidiyaa addunyaa hawwatee barruudhaa fi akkasumas ammoo viidiyoodhaanis jechuu kiyya. Mootummoota adda addaa, mootummaa xixiqqaa, mootummaa gurguddaa, including akka Ameerikaa kana qabateetiin yaaddoo keessa galchee utuma yaannee concern otoo jedhanii haa ta'u malee garattuu kunoo wanta akka jijjiirama otoo guddaan fudhiin haga ji'a 13 kana as gahaniitiin yeroo jalqabaatiif resolution dabarsanii jedhan. Resolution kun ammoo akkamitti ilaalee yaadatti taate I think sadaffaa irratti natti fakkaata. Mootummaan Itoophiyaallee ibsa baaseetu ture. Isa akkamitti ilaalte? Keessattuu mootummaan Itoophiyaa faallaa warransanii baasee kunoo akkamitti xiinxalama seenaa? Well, ibsisan kan mootummaan Itoophiyaa baasee dubbisee argee jira. Raajiin itti ta'ee jira yoo dhugaasitti dubbadhee jedhee in fudhannuu jedhanii yoo laallee jennee eessatti fudhachuu mirga humna qabanii kan biraati. Mootummaan Itoophiyaa impaayeri sun urga uumamte amalli jarri ittiin deemtu akkaataan jarri ittiin deemtu wanna hin jirre sigalee rabbiirraa uummata filamaadhaa jette. Sigalee rabbiirraa dhufnee wanti dhufnee fi dhiiga yaraa keessa kan jiru rabbi biyya kana uummata kana akka garbatti haa bulchinuuf jettee uummata amantu waan ta'eef shaakni hin godhu. Seenaa Itoophiyaa guyyaa dhattee irraa olaaltee jettee katti katabamee jedhu seenaa addunyaa keessa hin jiru. Art of Covenantiin nu keessa jiraantu qabatee jiraa jedhu. Jiruushiin dhugaa gurraachi nuti jiraan nuti jedhu. Wanna marayyuu nu seentarii addunyaa of godhanii jiran. Sigalee addunyaan tuni nurratti marti. Sigalee aduu irratti otoo hin ta'in Itoophiyaa irratti saba Itoophiyaa irratti marteettee uummata akkasii waan ta'eef raajiin ittiin ta'u garuu adda babaasnee olaallee jennee Itoophiyaan dandeetti. Because mootummaan gamtoome kun asiin dura hunni isaa maalidha? Asiin dura mootummaan Ameerikaa sankshinii dabarsee ture yoo yaadatte taate. Sankshiniin suni garaagarummaan sankshiniin sun godhuu fi amma mootummaan gamtoome kun murtii amma dabarsee kan Itoophiyaan fudhatu diddee jettee karamiin Itoophiyaa tana jilbiiffachiisee jedha olaaltee jette duddaaf garaadha. Ameerikaan sakshinii nama tokko ooftee Eertiraa keessaa dabarsite. Garuu akkasumas ammoo Itoophiyaatti illee ni godhaa jetteetiin dudubbattee jettee hojiirra hagammaa hin oolchine. Even kara imbaargoo adda addaa gootee jirti. Garuu Ameerikaan kophaa isii gootee jette akka Ameerikaatitti. Kanaaf Itoophiyaan homaa ittiin dhagahamne. Garuu kan mootummaa gamtoomee kun ammoo kan qofsaatti miti. Very seriouslyidha. Itoophiyaan biyya Siriyaa miti. Biyya sigalee Raashaan asii bira dhaabbatteetiin irraa harka qabatu hin ta'in. So kanaafiyyuu gochi Itoophiyaan gochuun dandeettan kan jedhan karaa lamatti ilaalee jedhee tokko humna akkasii maal qabanii yaa sovereigntiin numa jira hin beekaa seera irratti UN'n isteetaa miti sigalee ligaal mandeetii hin qabu biyya tokko keessaa ayyama malee seenu. Garuu hoo akkamiin biyya tokko godha karaa security councilitiin because Itoophiyaan kophaa isii islandii kophaa isii jiraattu miti wanni martinuu biyya alaarraa itti galee jedha. Akkamitti impact godha. Gara kaaniin ammoo Itoophiyaan ji'a tokkoon dura Novembarii keessa joint investigationii UN fi Itoophiyan Human Rights Commission godhanii jiran. Joint investigation sana immoo Itoophiyaan fudhattee jirti. So wanti investigation haaroo baasu maaltu jira? Sigalee eega already investigation godhanii wanni argan already fudhadhee jira. Hamaas ta'ee gaariis ta'ee sirriillee otoo baadhu fudhadhee jira jettee eega dubbatte maal wanni isiin dhoksitu?
wanna dhoksitoon jiraatini. Sadaffaa irratti immoo akka guddatti kalaalee jedhee credibility dhaaba Ethiopian Human Rights Commission jedhamu ka'anii mootummaa irrayyuu dhaaba hamaa akka ta'e sirna ajjeessaa kan sirna nafxanyaa kan deebisiinsa irratti wal ta'aniitiin dhaabbileen akka Ethiopian Human Rights Commission, National Election Board kunniin kan jedhan kunniin sigalee true embedment sigalee nama fakkaatanii seexaan hin jiraa miti akka mammaakni jedhu shippii ta'ee uffateetiin kan nama nyaatu bineensi keessa jiru. So dhaabbilee kanallee akka credibility jaraa hedduu of duuba deebisee jedhee. So akka gaariitti ilaalee jedhee response Itoophiyaa immoo surprise nan goone. Bareedamee keessattuu waa'ee komishinii mirga dhala namaa Itoophiyaa kana eega kaastee komishiniin kun yeroo hedduu keessattuu Oromiyaa keessatti baallillee mukarraa yoo harca'e ibsa baasanii garuu immoo Oromiyaa keessatti humnoonni keessattuu fiinxaaleeyyii naannoo Amaaraa shiftaan faanoo jedhamee biyyisan keessatti mootummaa naannoo Amaaraatiin qawwee aga funyaanii hidhachiifame daangaa ce'ee yeroo hedduu kaaba shawaa, baha shawaa akkasumas wallagga keessatti daangaa ce'ee uummata nagaa irratti tarkaanfii ajjechaa saamicha qabeenyaa yeroo raawwatu ibsa hin baasanii akkasuma humnoonni mootummaa ajjechaa Oromoo irratti bakka garagaraatitti raawwatan irratti yoo ibsa baasuun arganii keessattuu dhaabbilee mirga dhala namaa ayyaalaallattuu kan sirna tokko qofa sirna keessattis garee tokko qofa hojjetan kana addunyatti expose godhuun gama keessaniin hin danda'amu seenaa. Waan si ajaa'ibsu kanarratti special envoy maarchii ji'a sadaffaa keessatti biyya deemee achi deebi'ee otoo special envoy faltiman otoo appoint hin ta'in jechuudha. Inni ji'a afuraffaa keessatti appoint ta'ee ofiisa sanii wal geennee sa'a hedduu fudhannee dubbannee turre irratti yeroo san paabliikii hin baane akka waliigalteen investigation jointiin ta'uu endorse goona jedhee public illee dubbatee ture booda dubbatanii turan sigalee Itoophiyaa Human Rights Commission so dhiibbaa godhaa ture ta'uu dhaabni kuni dhaaba independent miti dhaaba mootummaa kana wanni inni godhuudha deemeetiin fuula kafanaa itti dibu extension mootummaati extension PPT malee dhaaba miti kuni ammoo credibility isaatiin qubatu hin ta'in warra duguuggaan sanyii irratti dhaqqabeef illee madaa irratti ta'aa jennee dhiibbaa goonee turre akkasumas qofatu hin ta'in dhaabbileen warra Tigraay uummata Tigraayin deeggaramanii jiranii kan uummata Tigraay illee dhiibbaa guddaa godhaa turan. In fact san qofaayyuu miti. Hariiroon namticha san Daani'eeliitii fi hariiroon namticha Fissahaa jedhamu Amnesty International keessa researcherii dalagu suni horiiwwan gurbaadhe akka soddaati firummaa qaban sigalee harka keessa qaban because yoo ilaalte jette makaadraan yeroo namni duguugamee jedhee Amnestiin gaddafeen gadi baheetumaan guyyaa meeqa keessatti Tigreetu ajjeesee jedhee dubbatee jedhe of duuba deebisee ammootiin lakkii lachuu ajjeesanii jedhee dubbatee jira so there is linkitu jira warri kana keessa in fact yoo ilaalte jette Amnesty International waggaa tokko cinaa olitti du'iinsa duguugaa naannoo Oromiyaa keessatti deemaa jiru. Kan namni martu argaa jiru even kan dabree mootummaa addunyaatti akka takka dabraa jiru katabaa jiru including gaafa amma irreecha irratti kana hin dubbanne because linkii achi keessaa olii qabanii kan jiru jechuudha. So dhiibbaa goonee jirra nevertheless mootummaan particularly mootummaa Ameerikaa kan olaaltee jettee Itoophiyaan kophaa independent investigation kan fudhattu at least namni bira dhibba gaafattee 50 yoo argatte 50 keessaa fudhatta kara saniin deemaa jira is the first step bira karas deemaa akka jedhanii so garuu murtii nama mootummaa gamtoome ji'a tokkoon booda sigalee Itoophiyaan Human Rights Commission fi UN jointii godhanii exactly ji'a tokkoon booda Novemberii keessatti bahee jedhee Decemberii keessatti murtiin akkana darbuun isaa credibility isaa truly wanna godhee jira garuu dhiibbaa godhaa turre because in beekna jalqaba irraattiyyuu warri kuni warra meekaappii mootummaa bineensa kana akka dhugaan hin baane akka dhoksaa jiru du'iinsa caalutti walitti qabateetiin akka hin duune akka hin kaane sigalee beektaa akka hin jirre jedhanii xiqqoo dhaqaniitiin indipendentii mootummaa quba itti qabu sigalee okay nuti ammoo uummanni keenya uummanni Itoophiyaa harka dha'ee gammadeetiin look Itoophiyaa Human Rights Commission dhuguma wannan baasee jedhu fudhachuun sirriidha nuti illee fudhannee jenna. Garuu hin beekna harka 99 Ethiopian Human Rights Commission kun enableridha akkasuma ture akkasuma jira kaleellee maqamaaf malee akkuma warra mootummaa inni filatee jedhe sigalee paarlamaan inni filatee jedhu wanna inni jedhu kana chaapamatti dhahani so there's really not much difference asirratti illee argaa jirru garuu ammallee waan biraa irratti kakkatabaa jira credibility wanna kana dhaabuudhaaf.
sagaleen keenya jalaa badee jira. Dhiifama ibsa reefuu irratti si deebisa ibsa caffeen mootummoota gamtoomanii kan nageenya walgahee tibba kana taa'e kan reefuu haasaa jirru irratti ibsa saniin walqabatee mootummaan Itoophiyaa akka ejjennoo tarkaanfii akkasiisaniin fudhanne ibsee keessattuu ibsisaan baasan kuni yoo mootummaan Itoophiyaa kan fudhanne ta'e implicationii diplomacy yookaan immoo siyaasaatiin alatti legal implication qabaachuu danda'a. So UN'n akkuma siin jedhe biyyaa miti Itoophiyaan ammoo biyya. Sigalee biyya jechuun sovereignty mirga qabdi. Sigalee bilisa uummata bilisaati. Atamma biyya nu jirru kana keessatti ani nama bilisaati. Yoo doktoriin dawaan kun si fayyadaa fudhadhu jedhee lakkeen diduu mirga qaba si jalee sigalee akka namatti yoo fudhanne Itoophiyaan illee independentii mirga akkasii qabdi jechuudha. UN'n ammoo state miti. Garuu UN'n kun biraanchii hedduu guddaa qaba. Biraanchii guddaa san keessaa inni tokko Human Rights Commissionidha akka wixinee dabarse. Wixinee kana ammoo ka hojiirra oolchee jedhu kara fakkeenyaaf National Security tu jira. Gara Criminal Justice illee qabanii kara seeratti nama dhiyeessanii jechuudha. Ka hojiirra gara oolchuu guddaa Security Council tiima Security Council. Security Council rakkoon hin jira. Maa hojjettee Russia fi China wanni marayyuu oppose godhaa jirti gara isin hin jira. Nevertheless asii wanni biraanchiin kun dabarse karanaan Itoophiyaa karratti miidhuu danda'uun fakkeenyaaf Itoophiyaan akka duratti tuquu yaadee jedhee biyya addatti qophaa jiraattu miti. Biyya kara Jibuutiitiin, kara Keenyaatiin, kara Idduutiin wanni marti teknooloojiidhaa qabatee, nyaataa qabatee, meeshaa alaa bittuu qabatee kanneen mara miidhee jedha. So kara isin treaty wanni jedhan kana treaty bilateral otoo hin ta'in multilateral ka ta'e ka addunyaa walii galtee biyyuma hedduu amma fakkeenyaaf droonii akkanatti lola jijjiire kana olaattee jette biyya Tarkii fi biyya UAE biyyoota adda addaarraa walitti fidde jette. Kunniin marti affect godhee jira siigalee droonii yoo arganne meeshaa waraanaa bakka adda addaatti yoo arganne nyaata kan arganne kunniin marti irraa dhiibbama waan godhuu danda'u kara treaty kanaadhaanii binding kana ta'etu jira. Yes binding kan ta'e treatyidhaan kara treatytu jira. Garuu in terms of waraana qabattee UN'n achitti dhufteeti Itoophiyaa oofti miti kara biraatiin kara jilbeeffachiistu jira. Sanumaaf wannummaa UN'n kana inni guddisee ilkaan itti godhee jedhee yoo darbee jedhe akka gaaraati beektaa daddafaniin socho'ani. Akka galaanaati suuta socho'an. Especially yeroo Ameerikaa fi biyyi Eastii tuni jennu tuna kara Raashiyaatiif Chaayinaa kara tokko gortee kara West Europe fi Ameerikaan gara tokko goran kana Girilaakii Yemen irratti ka uumame olaaltee jettee akkasumas immoo Siiriyaa irratti ka namni baay'een ka beeku wanna akkana ka ta'e kana. So kanaafiyyuu kara ittiin miidhagee gootee jilbiifachiisu waan jira kana lafa kaa'ate UN keessatti barruu isaa keessatti jira. Kanaafuyyuu jarri kuni tuulii yookaan ammoo meeshaalee Itoophiyaa mootummaa Itoophiyaa irratti dhiibbaa godhaniin yookaan ammoo tarkaanfii fudhataniin kan bifa adda addaa qabu qaba. Kanaafuu hin shakkinaamaa jechuu barbaaddeeti mirkaneessumaaf jedheeti. Yaa miti. Just ani lika jedhu akkasumas akka amma jettu kanaa miti Itoophiyaan aadaa Itoophiyaa keessatti yoo ilaalte jette otuma beela qaban beela hin qabnu jedhu Itoophiyaan biyya hedduu hiyyeettidha. Biyya ikoonomiin isii biyya kadhaa hedduu irratti hirkataa turan. Lookasiin amma nama hedduu miidhee jira. Namni waggaa namaaf hin qotanne. Lolli biyya keessa ture. Kadhaan biyya hedduu irraa argattu harka guddaa kara biwesti kanarraa argattu dhaabbatee jira. So kanaafi at least maraa miti. At least implication murtiin kalee dabarsan kun beektaa hadhuma implicate hadha miidheen jiru. Adaduma bultuun adaduma buluuni rakkinni dhufaa jabaataa deema. So karasiin definitely implication guddaa qaba jedhee yaala. Akkasitti ilaalee jira. Hoo murteessanii jedhanii karatti implement godhanii qabu. Because biyya kanaan jiraattu. Bareeda keessattuu wanni akka sodaatitti yeroo hedduu Oromoo keessaa fi namoota biras jiru warra mormituu bira jiru amaloota mootummaa Itoophiyaa kana warri lixaa kun akka gaariitti hubataadha ka jedhu sodaatu jira. Tibba kanas keessattuu qoqqobbii Itoophiyaa AGOA keessaa baasuu African Growth and Opportunity Act kan jedhu sani kan President Obaamaan bara 2018 Itoophiyaan miseensa waan sanii akka taatu mallatteesse
irratti achi keessaa akka baatuuf murtii murtaa'een wal qabatee mootummaan Itoophiyaa dhiibbaa fi kadhaa kallattii adda addaa gaggeessaa ture. Kana keessatti qoonni abbootii amantii Ortodoksii guddaa ture. Yeroo hedduu yaalaa turanii garuu ittiin milkoofne. Keessattuu waan mootummaan Itoophiyaa godhu kana gama abbootii amantiitiin gama adda addaatiin dhiibbaan inni yeroo bitachuuf godhu kana hagam hubatu warri lixaa kun seenaa? Yaa agawaa waan raajidha. Xiqqoo kaati dubbattee irratti waan eda'uu barbaadu tokkotu jira. Hiriira Diseembarii Jumaama keessa jirru kana Diseembarii 9tti hiriira nuti illee goonee akka tasaa warri Tigiree illee godhee hiriira irra walitti dhufnee jirra. Diseembarii 10 guyyaan gaafa itti aanu ammoo warri Amaaraa kunniin naftanyoonni kunniin mootummaa Itoophiyaa akka deeggaru bahanii jiran. Saniin dura ammoo ji'a 10 ji'a tokkoon dura natti fakkaate biyya 27 irraa hiriira kana bahanii turan. Hiriira kanarratti walaalteetti lakkoofsi uummataa ardii fudhatee jira. Kanammoo ka godhee waldaa amantaa Ortodoksiitii fi mootummaa Itoophiyaatti godhe fandi godhee miiliyoonaan si galee akka namni tokko tikeetti bitamee fi kenna ka saba Tigiree achi dhiisii kenna ka Oromoo walaaltee jettee magaalaa Minnesotaa kana keessatti Oromoon 20,030 jira jennee odeessine jenna. Hiriira hoo baanu nama 1,000 guddatee jedhee bahee jedha. Maao jettee manneen kenna ka amantaa musliimaa masgiinni hin dubbatu sheekoleen marti. Gadi qabanii hin dubbatan. Waltaan kiristaanaa protestiin fakkeenyaaf ispeeshaalii waggaa 3 kana keessatti kan namni naannoo akka Wallaggaatti miidhame hin jiru. Mootummaan kun jalqaba irraa dhufee irratti xiyyeeffatee nama kenna. Karaa lamaan akka malee miidhaman waggaa 3 biyya naannoo kamiyyuu olitti miidhaa guddaa kana keessa jiran. Gadi qabee manneen amantaa gara Oromoo dubbataa hin jiru. Bakkuma jirtu iyyuu sitti mee jira. Oromoota 100 lakkaa'amtu kan amantaa kiristaana hordofantu jira. Hiriira irratti hirmaatan bakka addaatti hin dhufan. Warra qubatti qabuuf otoo hin ta'in dhugaa jirtu bakka kana dubbachuu barbaadeetiin. Kan mootummaan eengadda ispeeshaalii ji'a tokkoof walakkaa darbe kana keessatti godhee jedhee manni amantaa waazii godhee itti dubbatee boo'ee boochisee daa'ima hin dhiisina, hiriyyaan hin dhiisina, nama guddistan hin dhiisina. Itoophiyaan tuni Itoophiyaan baayibilii irra jirtu. Itoophiyaan rabbi irraa ergamte sun baduuf deemti jedhe iyyee iyyisiisee labsa dabarsaniitiin nama 10,000 akkasitti baasanii jedhan. Kan ammoo ka godhe mootummaa Itoophiyaatii fi amantaa particularly keessattuu amantaa Protestaantii illee keessa jiru ka mootummaa irratti jechuudha. Because amantaan garasii hedduu abiyyi warra deeggaru. Ortodoksiidha. The main factory Itoophiyaa kana keessatti qaqqabee jiru foundation Itoophiyaa Ortodoksii waa walitti hidhatuu fi amantaa Ortodoksii akkasitti baasee jedhee jechuudha. Kana guutuu godhanii akkasitti ardiifsamii sochoosanii koongirasii meeqatu itti dhufee dubbatee jedhe. Paarlamaa meeqatu ka paabliik ittiin bahin senatara meeqatu kana keessatti dhiibbaa guddaa godhanii amma kalima eengadditti makana murtaaheetiin officially Itoophiyaan akka agoora baatee jechuudha. Sun ammoo namoota faamilii miiliyoonota lakkaa'amu miidhee jedha. Kara 200,000 waynatti fakkaate hojjetoonni 1,100 waynatti fakkaate hojjetoonni directly kan impact godhan namni tokko sii galee yoo maatii nam tokko qofa qabaatee jedhee kara hedduu lakkoofsan miiliyoona oltu miidhee jedha. Kan qofaa miti Chaayinaa illee miidhee jedha. Biyyoota kara Itoophiyaa afafoo keetteetiin Chaayinaan meeshaa isii nama dalaguuf achi fiddee achiin maarketii Ameerikaa kana penetrate gootee qachitee jirti. So Chaayinaan illee amma akka Itoophiyaa irra dhaabbattee jirtu biyyoonni adda addaa dhaabbatanii jedhan economic implication jalatti illee jira. Itti fufuu hin danda'a lola kana. Lola kana kan itti fufanii fi benefiiti jalaa qaba. Meeshaa waraanaa qofa itti gurguratu otoo hin ta'in meeshaa biyya ofiitti dalagan Itoophiyaa fidanii Itoophiyaadhaan ammoo asitti duty free marketii kanatti gurguratanii miiliyoona birrii argataa turan. Itoophiyaan biyya tamiyyuu olitti keessattuu biyya Afrikaa kana keessatti marketii Ameerikaa irratti qabeenya Ameerikaa irratti political diplomaasii Ameerikaa irratti ceekuu jalaan ceekuu Ameerikaa jalatti fudhatamiinsa guddaa argattee qabeenya guddaa argataa turte. So agoon achi keessa bahuun Itoophiyaa detrimentaliidha baay'ee miidhee jedhee sanii fi jarrinuu otoo agoo kana hambisuuf hiriirri sun akkasii itti jabaatee itti fufee ji'a tokkoof walakkaa kana keessatti ka akkasitti mallaqa miiliyoonota baasanii jedhaniin wanna kana dhaabuuf kuni ammoo galanni kan rabbiiti
dhugaan waan jiruu fi uummanni miidhamaa waan jiruu fi dhaabuu hin dandeenye otoo koongirasiin keessaanillee duubaanillee paabliikillee keessaan akka guddaa mootummaa kana paaralaayis ka godhe keessattuu mootummaa Baayiden kana ka paaralaayis godhee jedhee koongireshinaal bilaak kaakas ka jennuuni koongireshinaal bilaak kaakasiin ammoo reprezentaatiif Karen Baas ishee wal beeknuun ishee biyya wajjin deemne jechuudha. Karasiin waa'ee Afrikaa irratti isii eeganii isitu baay'ee biyya sanillee jaallatee jedha. Isiin ammoo warra kana bira dhaabbatteeti wanna kana hambisuu fi paaralaayis gootee mootummaa kana jette ammallee hedduu dhiibaa guddaa kan irra godhaa jiru mootummaa Baayiden kana irratti warra kana nabardalleessi wanni agawaan achitti termination jechuuni because waan tokko beekta yoo digdu sekondii tokko sitti fudhatu itti deebi'uuf ammoo piroosesii guddaadha. Kanaaf ji'a 8-9 ji'a 10 almost jechuu dandeenya wanna kana haa ba'u ka jedhamee ka dubbatame ji'a lammaffaa irraa jalqabee. Ji'a 10 booda finally reality ta'eetiin hadda kaleessumtii ofishaalii gabbaheetiin hamileen jiraatu qabamee jira. Otoo kun ta'uu baate otoo mootummaan Baayiden kun okay TDFillee kara naannoo ofiitti deebitee mootummaan Tigraayin hin seenu jedhee jira mee guyyaa haa kennuuf jedhu jedhee it would have been really silaa warra kanniin hamilee akka malee guddiseetiin gaafii kana qofa otoo hin ta'in gaafii guddaa gaafatuuf deemanii amma gaafii kana irratti waan kufaniif hamileen jara ammoo hedduu gadi bu'ee jira jechuudha. So baasinsiinsa agawoo keessaa akkasitti Itoophiyaan baafatamte sunillee waan guddaadha. Historic waggaa 20 keessatti jechuudha. Itoophiyaa qofa otoo hin ta'in biyyoota akka Chaayinaa kanaafillee implikeeshina qaba. Sagalee kee ammallee. Dhiifama meesumaan wal qabatee keessattuu kun hojiilee ati fi jaallan kee aktivistiin Oromoo namoonni siyaasa Oromoo dhaabbileen hawaasaa adda addaa hojjetaa turaniif hagam injifannoodha jechuu dandeenya. Of course injifannoo guddaa jennee ilaallee jenna because mee achumaan itti dabalii keessattuu hojiileen akkanatti yookaan akka injifannootitti ilaalan dhiibbaa bifa adda addaa mootummaa kanarratti godhuudhaaf namni keenya asirraa maal baratuu qaba ka jedhullee itti dabaltee seenaa. Hayyee. I think dubbiin maan guddaan beektaachi jira. Sigalee dubbiif yeroo baay'ee akkasuma jedhee jedha. Dubbiin guddattee fardatti hin fe'anii jedha. At the end of the day namni keenya maal godhuu qaba akka ammati kaasti kana jechuudha. Itti deebinee dubbanna. Jalqaba irratti injifannoon kun maal fakkaatu jettee Oromoon hedduudha. Akka mootummaan Ameerikaa Itoophiyaa agawaa keessaa fe'asu ka barreessee, ka iimeelii katabee, ka telefoona bilbilee, ka xalayaa barreessee, ka tiwiitiitti godhe, kaampeen hedduu irratti karmaate lakkoofsa jala baay'eedha. So wanni ati gaafatte yoo si ta'u injifannoon biraa maali? Bitanii xalayaa manatti siin erganii amma fakkeenyaaf engadda bitata kana TDF naannoo Amaaraatii fi Affaar gadhiisnee deebine jennaan mootummaan Ameerikaa galatoomaa jedhee harka dhahee gammadee engadda BBC Jeffrey Feltman BBC interview kennu kunoo kana gaafannee kana nuu kennite eebbifamaa jedhanii nullee akka Oromootitti kana gaafannee kana nuu kennitanii mootummaan Ameerikaatiin eebbifamaa jechuudha. So injifannoo guddoodha. Because otoo kun ta'uu baate otoo guyyaan torbaan itti hidhameefi jedhee warroonni garas dhaabbatanii sagaleen jiraa ji'a tokko dabran kana argarree jennee daran silaa warri waraanaa kun the war drum bitter warri dibbee waraanaa dha'u kunniin silaa akka malee sagaleen jiraa ol ka'a hamileen jiraa ol ka'ee jira jechuudha. Warri kun mootummaa Itoophiyaa jechuun mootummaa guddaadha. Afrikaa keessatti mootummaa guddicha tokkoffaa sigaleessa Makkaa of Afrikaadha. Sigalee Makkaadha. Middle Eastidhaa fi Saawudii yoo taatu Afrikaadhaa fi Itoophiyaan Makkaa magaalaan Finfinnee guddinni isii qabeenyi isii implikeeshinii addunyaa irratti qabdu waan xiqqaa miti. Mootummaa kana kaka'eetiin miiliyoonaa fi mallaqa baasee karaa warroota amantaa hiriirsiisee namoota 1,000 ta'an du'aa jira ta'umaati manaa bahaa jedhee Itoophiyaa fi hiriyoota Itoophiyaa kaisii beekuu kaisii hin beekne jaanjesseetiin warra kanatti mootummaa kanatti bobbaase. Wanni inni guddaan godhuu barbaadeeyyuu agawaa kana hamsisuudha. Agawaan kun hafi jechuun ammoo adawiitu cabee jechuudha. Adawii tokkoffaa wanti jarri yaadde galman gahuuf amma deebi'anii xiinxalanii jechuudha. Lammaffaa ammoo warra rakkoon kun itti miidhameef Oromoota saboota Tigree saboota adda addaa fi ammoo waan guddaa tokko hamilee kenneefii jira. Hamilee guddaa yoo dalagdee jette yoo dhiibdee jette it's not easy. Wanti laafannaan dhufuun jiru galma gahuu hin dandeenye akka jedhu kan mul'isee jedhu kanarraa fudhatee Oromoon kan godhuu qabu. Oromoon yaani akka dhiyeenya kanatti akka ilaalaa jiru amaanaa walaaltee jettee uummata special itti aanaan special envoy maqaan sana jalaa badaa jira itti aanaan isaa jechuudha.
Oromooni parsantii 60 jedhe. Oromoon 60 ol Itoophiyaa keessatti. Harka 60 jechuun 120 keessaa yoo xiqqaate miiliyoona 65 uummanni Oromoo. Yoo xiqqaate akkam jedhee. Sabaaf sablammii biraa keessatti Oromiyaa keessa galu dhiise. Uummata miiliyoona 60 kana keessa mee miiliyoona 50 yoo 40 yoo ta'u miiliyoona 50 kana keessa otoo miiliyoonni tokko qabsoo kanatti bobba'ee jedhe otoo miiliyoonni tokko nagahee jira mootummaa kana faana hin hiriiru otoo miiliyoonni tokko kanutti as deemaa jiru bineensi kun nyaata har'a meebii 5 jedhee uummata tokko irratti haa xiyyeeffatu malee boru ammoo 5 fixee ammoo isa garagalee jira already garagalee jira har'a garaagarummaa qabna garaagarummaatu dhufa jedhee ilaalee jira so akka yaada kiyyatti Oromoon waggaan kun dhumaa jira waggaa kana keessatti maal goone maal galmaan geenne maal hanqatee maal goone jennee yeroo kariirootti baafannee jennu jechuudha. Of course nullee kalaalle sanuma sigalee advocacy irratti maal goone maal galmaan goone waa hedduu galmaan nu gahee jira fakkeenyaaf akka ollaatti yoo ilaallee jennee waa'ee karaa refugee baqattoota ta'ee waa'ee karaa dhaabbilee gurguddaa UNHCR dhaan wal gahuu Dr. Without Borders wal gahuu International Red Cross wal gahuu UN kan Itoophiyaa jiru wal gahuu dhaabbilee hedduu wal goonee rakkoo Oromoo keessa jiru dubbannee argina jira. So this is the achievement guddaa. Gara kaanii hanqinni guddaan illee hin jira akkasumatti wanna Oromiyaa keessatti ta'aa jiru kana mootummaa addunyaa dubbachuu dhabuun mootummaan Ameerikaa xiyyeeffannaa achi godhuun kun dadhabbiin hanqina keenya kanaafiyyu karaa mammaa kana Albert Einstein jedha yeroo baay'een illee itti fayyadamee jira. Karaa makalee siin deemtee jechuma makalee dubbattee sirbuma makalee sirbitee hadhallee outcome addaa akka inni taate maraatan nama sani. So reflect goonee akka Oromootitti maaliidha bara 2020 kana keessa namoonni keenya akka mixitti yoo duu kana advocacy Oromoo sagaleen Oromoo waraanni Oromoo sigalee maaltu bakka hanqatee xiinxaluu qabna sigalee maalii fi dhageettii san dhabne maalii fi uummanni keenya yookiin nutu warri keenya akka keenyaa kun kabii alaa jiru kana disconnectii lafarraa qabna jechuudha yookiin mootummaan kun uummata kanaa ta'ee jira. Sigalee mootummaan kun uummata kanaa ta'ee uummanni Oromoo ta'ee fi fudhatee jira. Kanaafiyyuu nuti uummanni parsantii 5 hin genne 5 miiliyoona 60 keessaa 5 jechuun baay'ee guddaadha lakkoofsa sigalee miiliyoona tokko yoo jennu. Miiliyoonni tokko kun maraannee jira because harki 99 miiliyoona parsantiin tokko parsantii 5 jedhee 95 abiyyiin bira jira hoo ka jennu taate. Yoo ka hin jiru taate ammoo disconnect yeroo itti xiinxallinee jennu beekta because akkuma kalee odeessine what is it about Oromoo qabsoo kana keessatti hirmaannaan keenya biyya keessaa fi biyya alaallee gadi bu'ee jira. Hiriira irratti yoo ilaalte jettu gadi bu'ee jira. Sageettii dippiloomaasii irratti dhageensa irratti gadi bu'ee jira. Waraana biyya keessatti ammoo ilaalte jettee mee progressii ilaali Tigree tana waggaa tokko keessatti balleessanii duute daaraa taate jedhanii jahaan booda ammoo muuxattee kaatee naannoo ofii juunii keessatti maqalee qabattee jette. Juunii 21 qabalatteetti. Maqalee dabartee naannoo Amaaraatiif naannoo Affaar weerarte. Ji'a 5 naannoo Affaariitiif naannoo Amaara qabattee mootummaa kan ariitee kiiloomeetira 130 Finfinnee ga'uuf haftee jette. Finfinnee ga'u yeroo Dabra Biraan dhattee humna dhabdeetti miti. Dhiibbaa mootummaa addunyaatu godhee warra kanaaf duuba deebisee jedhe. Kanaaf duuba deebisan mara waraanni kun soo nuti yoo Oromoon uummanni parsantii 6 Tigree Itoophiyaa keessatti Oromoon parsantii 60 jarjaa uummanni kun as gahe nuti yoo sigalee sababaa miti of duuba deebinee of ilaaluu qabna. What is it uummanuma keenya magaalaa Minisootaa keessatti yoo ilaalte jennee 40 yoo jenne hiriira namni 100 yoo kabahu 40 keessa magaalaa Chicaagoo kana keessatti Oromoo Musliimaa Oromoon Kiristaanaa 70 ta'u jira. Hiriira yoo baanu nama 20 jira. What is it warri 8% 90 sun mootummaan kun ta'eef jira because ila akka yaada kiyyatti yoo aktivistii fi rogeeyyimmaan kun iyyitee bilisummaa akka dhufna jenni bilisummaa hin dhuftu. Uummanni ammoo lakkii sireerra bahee harka dhiqattee garbi sigalee yookiin ergamaan kan kee du'ee bilisummaa sireerratti si fidoo akka jettu hin ta'u. Qabsoo kan uummanni keenya finciluu qabu. Tokkoon abbootiin amantaa warroon amantaa sun hordofu namni musliimaa tokko masgiida yoo deemu sheekni waazii irratti dubbatee jira. Because amantaa musliimaa keessatti nama du'ee fi nama laafaa fi nama miidhameef dubbadhaa jira. Maatii keenyatu du'aa jira. Warri waloo irratti du'ee jedhe harki 90 ol uummata musliimaati. Harki 90 ol. Masgiinni keenya meeqatu sheekuleen teenna onlaayinii irratti kawaazii himtu.
kagalgala guyyaa keessatti yeroo 5 salaachisan. Shanan salaata shanan kana keessa yeroo meeqa du'iinsa uummata Oromoo kan dubbatanii jiran. Paastoroonni kenna. Every Sunday Saturday kana keessatti at least Wednesday ni qabu sigalee barumsa adda addaatti churchiin ni qaban hin beeka ofii kiyya. Magaalamaan jiru kana keessatti juusin jechuu kiyya. Yeroo meeqa du'iinsa uummata ofii irraa dubbataa jiran. Fakkeenyaaf amantaa Protestaantii warroonni dhiya Oromoo Wallaggaa amantaa kana hedduu jala deemanii jiran. Bakka magaalaa maraatti churchii ofii kana keessatti yeroo meeqa warroon amantaa kana dubbataa jiran. Nuntuqinaa jechuu hin danda'an. Because sigalee yommuu aktivistiin akka kennaa dhaabbileen xixiqqoon kana yoo ka'iitu taate warri kun mootummaan kun ta'eefii jira jechuudha. Mootummaan kun ta'eefii jira. Eega gabrummaan kun ta'eefi abbaarra beekee balfalaa rogeeyyiin akka kennaa kunillee irraa dhiisuu yookiin atleast itti deebinee xiinxaluu qabna. Itti deebinee dhugaa dubbachuu qabna. Warri miidiyaallee akka yaada kiyyaatitti irra qaqqabaa miti irra kakkabaa kan sigalee sheekolee Sudanii gaafatudha. Paastoroota Sudanii gaafatudha. Meeqa paastoriin hiriira yaamee jira. Lola civil right movement bara 60 keessa gurraachi amantaa charchiitu hiriira ittiin deemaa ture. Kenna immoo charchii hiriira nuun deemu. Charchii hiriira nuun bahaa jiraa jiru argarra. Masgiida hiriira baana jedhee jimaata uummata salaachisee sigalee salaata deemee biyyoota adda addaa keessatti walaaltee jette Ijiptiinis fudhadhu Palestaayinillee fudhadhu salaatanii salaata booda hiriira bahanii jedhan. Uummanni Oromoo biyya keessas ta'ee biyya alatti salaataan booda hiriira bahu argeen jennan. Sandee charchii because charchii irraa hin hafan. Ani charchii irratti illee dhaqee hirmaadhee jira. Gaaf tokko uummata Oromoo bira dhufee hin beekne charchii garuu hin hafu. Sigalee soo kanaafiyyuu yeroo xiinxalaate yeroo of diibna ilaallee sigalee yeroo namni xixiqqaan kokkeen nu godhe abbaa kiyya. Kokkeen nu godhe dhuguma sitti himan jira sigalee haala kanaan ammoo bilisummaarra ooluu dandeenyu yeroo xiinxallineeti of duuba deebinuu qabnan jedha. Mees marratti hin gabaabsee jedha. Baay'ee yeroo fudhadheetiin dubbadhee jedhe kanarratti. Bareeda yaada maayii kana kaaste keessattuu akka miidiyaatittis abbootii amantii dubbistanii dhimma kana irratti maal akka hojjetaaran dhiibbaa gama hundaa akka godhan kan jettu yaada gaariidhaanis nootii qabadheera. Hira yoo argadde abbootii amantii Oromoo dubbisee dhimma kana irratti marii akka godhu gamanuma waadaa seenuu barbaada. Atiinka yaadni amma kaaste kun yaada hedduu bareedaadha. Qabsoon nama hundaa bifa adda addaatiin yoo hirmaachise malee aktivistii fi namoonni siyaasaa qofa yoo qooda keessatti kan fudhatan ta'e galma gahuun isaa rakkisaa akka ta'e beekamaadha. Kana jedhee daawwattoonni fi hordoftoonni gariin keessan yaada barreessitan argaa jira. Seenaa baay'ee dinqisiifataa jiru, baay'ee galateeffataa jiru. Dhaamsa kanas siin gahuu barbaade. Gaafiillee warri gaafatan jiru keessattuu hidhamtoota siyaasaa Oromoo waliin gara boodaa irratti kan itti dhufnu ta'a. Obsaanii akka nu caqaftanii isin gaafadha. Jidduutti immoo kennaan isin miidiyaa Oromoo hundaa kennuu dandeettan keessattuu immoo bara 2022 keessatti waa lama qofa. Tokko miidiyaa Oromoo WBC dabalatee jala deemtanii laayik godhuu, sheer godhuu, hunda caalaa immoo riiviyuu barreessuu akka hin daganne WBC riiviyuu isinirraa barbaada. Miidiyaa reefuu ijaaramee riiviyuun kun waan hedduu fi nama gargaara. Keessattuu duula Abiy Ahmed gama naftanyootaatiin miidiyaa Oromoo irratti godhu ofirraa qolachuuf riiviyuu barreessuun barbaachisaa waan ta'eef isa akka nu barreessitan isin gaafadha. Daqiiqaa 2 qofa isinirraa fudhata. Kana jedhee seenaa gara qabxii biraatti si ceesisaa. Walloo kaaba Oromiyaa, Walloo lixa Oromiyaa, Wallaggaa akkasumas godinaalee Oromiyaa hunda keessatti ajjechaan bifa adda addaatiin Oromoo irratti raawwata. Tibba kana baha Oromiyaa jiddu galeessa baha Oromiyaa keessattuu Karrayyuu keessatti wanni uumame dallansuu guddaa uume. Drooniidhaan uummata keenya kan kaaba Oromiyaa guyyaa guyyaatti ajjeesaa. Ganama kana viidiyoo tokko namni saayiba kiyyaa feesbuukii irratti keessaan natti ergee nama 27 rashananii kan qilee keessatti makkalaakayaan gate Walloo keessatti natti ergee dhugatti hedduu gaddee. Dhimmoonni Oromoo kan akkanaa kun ajjechaan kun akkamitti xiyyeeffannaa addunyaa miidiyaalee addunyaa argachuu dhaban yookiin akkamitti argatan yoo maal goone argachuu danda'anii seenaa? Hayyee waa lama dubbadha san dura tokkoffaa daawwattoota keenya kan dhaggeeffataa jirtan
otoo ati naaf feertee jechuu baatte silaa sagalee kiyyan dhagahan. Ateetu immoo jiruu kan kee dhiisteetiin uummata Oromootiif. Because uummanni Oromoo uummata akka malee bal'aadha. Miidiyaan qabnu kun gahaa miti. Kan keellee qabate jechuudha si galee. Ganda meeqatu irraanfatamee jira. Gandi Walloo akkasitti dhugumaan duguuggaa sanyii yoo deemaa jiru ani kan dubbataaf jiru hin agarre. Oromoo keessattuu siin jedha. Namni guyyaa tokko keessatti akkasitti du'ee ati miidiyaa addunyaa gaafataa jirta. Oromoo keessatti uummanni keenya harki 98 kiristaana yookiin musliima masgiidaaf charchii keessa jira. Charchii kamtuu uummata kana dubbataa jira agarra nagamma. Masgiida kamtuu duguuggaa sanyii akkas ta'eetiin ka booyaa jiru agarra. Ka rabbiin kadhataa fi jiru agarra. At least yoo kadhataa jiran as baasuu qaban akka hin dhageetutti. Garaan nu gubate. Garaan keenya qofa gubatee ammoo jijjiiraa fiduu hin dandeenye. Mootummaan kun yoo guuggaa sanyii ka godhaa jiru. Warroon akkuma duratti jedhee harka guddaa Walloo keessa amantaa hordoftoota amantaa musliimaati. Oromoo musliima amantaa musliimaa hordofte jettu. Maali waaziin kanarratti hin dubbatinaa jedhe meeti warroonni kalee nama arrabsuuf dhiifama naa godhii jedhi kalee nama arrabsu sunniin maali gaafa du'aa kuni maal taate sheekoleen suni dhiifama naa gate. So nama gubee jedha because namni akkasitti duguugame torbaan ji'a tokkoof drooniidhaan otoo takka nambisini waan TDF faana baatan jedhaniitiin adamsanii gogaarraa qumcisaa jirte Amaarri naannoo Amaaraa keessatti Walloo kamis naannoo kanneen keessatti special zone Oromiyaa akka jiran kana keessatti namni keenya du'aa jira intarneetiin irraa cufamee jira imbooyaa jiran dhugaa siin jira garaan nu gubatee jira dhagamaan jiru nama baay'ee namni Walloo baay'ee hin jiru ta'a kara biyya Middle East kana keessa ni jijjiiru ni argee jedha garuu miidiyaa ofii hin qaban wanti Walloo irratti ta'aa jiru wanti Walloo irratti ta'ee ji'a dabre kana keessatti miidiyaa Oromoo irratti iyyuu hin dubbatamne dhiifama naa gate gahaa hin dubbatamne masgida keenya keessatti hin dubbatamne sheekoleen keenya gadi baatee hiriiraaf hin boonne Walloo irratti waan ta'aa jiru Walloo diina keessa jirti karrayyuun diina keessa jirti abbootii gadaa qaccisutti bira dabarte kana sii galee hin dubbatamne dhugaa hin dubbatamne ani ka'ati hin dubbatin ka'ati sitti hin dhagaamiin foon keetii fi akkamitti namni addunyaa naa dubbatu dhabidettee aarteetta. Akkamitti si galee Oromoon miiliyoonni 60 Oromoon 40 mintoota keessa jiru Walloo irratti kan ta'eef kan hiriira hin bahin Oromoon 800-900 magaalaan jiru keessa kan jiru kawwata akka hin dubbatin akkamitti faranjiin naa dubbatuu diddettee aarree jenna. Oo akkas ka ta'u si galee bakka ani sirriirra baheen ta'a maafi manni gubataa jira ollaan maan dubbatini jedhaa jira. Wanti Oromoo keessatti jedhaa jiru kana. Mootummaan kun mootummaa Oromoo yoo ta'e ka aangoorra jiru. Maaliif du'iichi duguuggaan sanyii uummata Walloo irratti ta'aa jiru maaf miidiyaa dhabee jedhe maaliif Itoophiyaan Human Rights Commission meedheessa dhaqee jedhe miidiyaan Itoophiyaa biyya san keessa harka diinni keenya Oromoodha diinni keenya warra keessa jiru warra aangoorra jiru kan ilmaan akaakayyuu goobanaati as keessa jiru si galee warroota ka jalatti du'iinsi ilmaan horrootti ilmaan ijoollee Wallootti hin dhagaamin. Because wanni Walloo keessatti ta'aa jiru kun eessatti jiru ta'an including Wallaggatti illee hin taane. Waggaa 3 fi akka Wallaggaatu hin jiru shakkiin qabu. In fact yeroo baay'een dubbadhee jira. Deetaan adda addaa Oromiyaa keessa akka bahu yoo jiraate West Oromiyaa irraa bahee jira. In fact dhaaba tokko Itoophiyaan International Red Cross walgahii haasofnee turre. Bakka lamatti information qaban. Tokko Jijjigaadha tokko Qellam Wallagga keessa. Qarqaarsee kennaa jiran kawaa godhaa jiran. So hanga illee ta'u rakkoon Wallagga irra jiru mootummaan kun haa fixu haga ta'e illee dhageetti qaba. Kan Walloo irra jiru ammoo takka hin jiru. Takka hin jiru bineensa du'iinsa qofa otoo hin ta'in reeffa jalaallee dhagahaa hin jiru. Baay'ee waan garaas nyaatu waan Walloo irra ta'aa jiru. Warroonni kun ammoo amantaa musliimaa hordofanii jiran. Obboleeyyan keenya amantaa musliimaa hordofan an dhageetti jalaa hin dhageenyeef dhiifama naa gate. Because irraa eegee dhabee jedhe na gaddisiisee jedhe. Walloo kophaa isiititti duugamtee hamaa jirti lafa jalaatii fi jara ajjeesanii viidiyoon natti ergitee jirti argee jira. Addunyaa ani ka addunyaa raajinatti ta'u kennayyuu raajinatti ta'a jechuudha. Akkaataa namni keenyatti godhaa jiru maaf ta'uu dhabee kaati jetteef sooliin bira toon deebisini kan biraa ammoo ka miidiyaa jabeessuun kanaaf barbaachisee jedha. Review waan guddaa miti share godhuu review godhuu sagalee isinii ta'ee jira. Waa irraa barattanii jirtanii waan ganda keessan rakkoo isinirra gahaa jiru isin dubbataa jira. Barreessaa fi baalantiir godha qarqaara mallaqaan kanuma isin dhageessisuu barbaachisa jechuuf. Kaati na gaafatti deebi'uu fi
maa addunyaan dhaga'uu dhabdee yoo ka jettu cinaa deebisee jira dhugaa rabbisitti dubbade. Ka abbaarra beekee falfala. Mootummaan kun xiqqaataa guddatu mootummaa an Oromoo ofiin jedhu. Eenyurraa dhagahanii addunyaan kun gabaasan eenyurraa dhagahanii Itoophiyaan Human Rights Commission hin beektaa dubbataa hin jiru. So nuti amma itti barreessine jenna yeroo baay'ee sii galee garuu nuti akka beeknu baayastiidha. Oromoodhaaf deeggara jennee waan laallamnuuf independent waan jedhe mootummaa otuu sii galee miidiyaa irratti baasee jedhee fudhatamiinsa guddaa qabaatee jedha. Kanaafuu Oromoonni mootummaa kana keessa jiran goobantoonni mootummaa kana keessa jiran it's okay garaadhaaf ta'ee sodaadhaaf ta'ee bu'aadhaaf ta'ee wanuma ta'een iyyuu ta'ee mootummaa kana keessa warra jirtan at least wanni biraa yoo hafee jedhee argaa jettanii ani nama tokko dhiyeenya kana biyya dhaqee kan dhufee natti mee jedhe. Oromoo taatee citizen Ameerikaa taate akka bineensatti ilaallamte jetta. Yeroo lama hidhame naan jedhe sii galee argaa jirtan poolistoonni Oromoo gubbaarratti Oromoodha garuu warra jiraa warra Amaaraa kanatu waan fe'ee ajajee jira. Inni bu'aan argitanii jirtan. So kanaafiyyuu cadhisanii gadhumaa ilaalina ofiillee nyaatamtanii nuti silatti nyaatamnee jirra. Maqaa Shanee ka jedhamuuni nama Oromoo nama Oromoo dubbatu keessatti nama lixa Oromiyaa irraa dhufu Shanee jedhanii chaappaatti dhaameetiin akka bineensatti akka namarraa baasanii akka bineensatti ilaalamee jira. Warra kana fixanii ammoo karoorri deemtuuf warruma achi keessa jirtu sanii fi dhageette ta'a milishaa nama 20,000 Amaara irraa fidanii Oromiyaa keessa fiduuf maaliifi Oromoo hin amanan. Aangoon isin qabdan aangoon Abiyyi qabu hin jiru. Abiyyi ergamaa jiraati. Maqatu Abiyyi Oromoodha waan ta'eef isa yoo buqqisanii rakkootu itti uumama. Kanaaf malee isiniyyuu qilleensa irratti haftanii jirtanii of argitanii jirtanii. Kanaafuu akka dandeettan miidiyaa keessa warri jirtan likkillee gootanii warri qawwee harkaa qabdan warra qawwee qabutti ergattaniitiin jijjiirama kana keessatti koottaa yeroon dhufaa jiran jedha. Miidiyaa addunyaa kan dhabdee fi because cuqqaalee qabee jira Abiyyi sanuma jedhee gabaabsee jira. Bareeda seenaa qabxiin ati kaaste keessattuu abbaan iyyatu malee ormi namaan birmatu ka jette sun qabxii bareedaadha. Galatoomii gama biraatiin Shanee jedhanii obboleeyyan tan Maccaa keessattuu Wallaggaa farrajanii bifa saniin ajjeechaa fi gocha miidhaa mirga ilma namaa waggaa 3 kana raawwataa turuun isaanii ni yaadataman. Dhiyoo kana by the way Shaneen lammaffaan Arsiidha ka jedhu labsiillee labsanii jiranii. Wanni kun tutturee jira miidiyaarra akka gaariitti hin baane. Nama tokko ijoollee tokko amma maqaa isaaniillee dha'uu hin barbaadu miidiyaarratti nama 3 bakka isaan jiranitti seenanii tumanii. Nama tokko lafee cinaachaa kana kan miidhan tokko immoo gara kalee kana kan huban poolisiin jechuudha. Shaneen lammaffaa Arsiidha jedhanii bifa saniin katumanis ani mataa kiyya quba qabaa. Kanas uummanni keenya akka quba qabaatuu fi kaasee Shanee jechuun garee tokkoof qofa maqaa hin kennamne nama hundaaf Oromoo hundaaf maqaa kenname akka ta'e namuu tartiiba isaa eeggatutti akka jirtan quba akka qabaattanii fi qabxii kana kaasuu barbaade jechuu barbaadeeti. Seenaame keessattuu ajjeechaa Oromoo irratti bifa adda addaatiin raawwatu akkuma reefu atuu kaaste kan hedduu nama gaddisiisu uummata keenya kan Walloo irratti boombii guyyaa guyyaadhaan warri naftanyaa roobsu kana ilaalchisee aktivistiin Oromoo isinis warri ollaa akka particularly wanni hojjechuun barbaachisu maaltu jira yookaan immoo wanni hojjetaa jirtan maaltu jira keessattuu dhimmi kun xiyyeeffannaa addunyaa akka argatuuf qofa duun taane ajjechaa achitti raawwatu kana guutuu Oromiyaa keessatti raawwatu kana dookumentii godhanii kaa'uufis wanni akka ollaatitti hojjetaa jirtan particularly maaltu jira. Achumaanis itti dabalii keessattuu warri odeessa akkasii Oromiyaa keessaa hiree argatanii riikardi godhanii yookiin barreessanii kataban hoo maal odeessa akkamii dhiheessuu qaban ka jedhu bifa akkamiin dhiheessuu qaban ka jedhu irratti illee yaada kennite gaariidha seenaa. Ayyee oduu deebi'ee kaa'amaatii jalqaba Arsii irratti jettee kanatti sitti mee jedha. Yes lakkoofsa hedduu nu gahe. In fact citizen Ameerikaa kan ta'e dhalataa Arsii nama 2 ka dhalata Arsii ta'e Shanee jedhaniitiin kan tumani kan mana hidhaa keessa bule kan airportii bule kan mallaqa irraa fudhatame citizen Ameerikaa akka ta'e 2 nutti dhufeetiin ani ofii kiyyaa dubbisee jira.
I'm pretty sure Harargeellee akkasuma hedduu miidhaa jirani. Shaniira jennatiin miidhaa jiran jechuudha. Uummata Wallaggaa qofaa miti. Yoo uummata Wallaggaa jennu waggaa 3 dabre kana keessatti jalqabarraa rakkoon irra bu'aa akka ture uummata kanarratti waan ta'eef malee miidhaan kan godhamaa jiru Arsii keessatti, Booraan keessatti yoo dhugaa dubbanne mammaaka tokko yaadadhee jedhee maybe namni kennachi manaa koflee jedhu anyway isa jedhama mammaaka sanii maal sitti fakkaate? Jadi seenaa dubbii Oromoo waan jettu dubbii galan dhooganii bahan dhooganii gala dhoorgamoo maal jedhama tokko jira. Ayyee akkas feetee jettee abbaa itti cabsi gara cabeena yaa'u. Galatoo lakki kun kama nama qoqqobsiisu bari horiin abbaa Jifaar mi'aan namaa nyaate. Achi abbaa Jifaar horiin kee mi'aan kenna nyaatee jedhaniin. Bari horiin haadha Jifaarii jedhe sigalee kiyyaan itti haadha Jifaarii jedhe sigalee akkasuma kan Oromoo keessallee yoo dhugaa sitti dubbadhee jedhe qubaa walitti qabnee isaanii jalqaba irratti yeroo balaan kun waggaa 3 dura specifically uummata dhiyaa Oromiyaa Wallaggaan taargeeta yoo godhani bari kuni kan Wallaggaati jennee ilaalaa turre. Sigalee kuni Wallaggaadha kuni ka Shaneeti akka jabbiin sun Jifaarii akkasiin jedhee saniif sigalee garuu dubbiin akkasii miti sigalee tokko tokko nyaatee Shanee jechuun warra Wallaggaa jechuun miti Shanee jechuun Oromoodha. Jalqaba irratti dogongoraa haala adda addaatiin jechuudha. Jalqaba irratti haala adda addaatiin naannoo Wallagga keessatti rakkoo uummanni Wallaggaa waggaa 3 kana keessatti shororkaahee naannoo Oromiyaa ala irratti baay'ee miidhamee jira. Dhageettii illee argatee jira dhugaa dubbannee jenna. Akka uummata Wallaggaa dhageettii qabu dhageettii argate Oromoo keessa hin jiru. Akkasillee miidhameellee garuu ka sagalee hin qabne ka duuti isaa du'allee tan uummata warra Gujiiti. Miidhaa irra darbee garuu beettayyoo ati nama hin qabaanne yoo miidhaan agarre duuti kan kee du'a saree illee hin gahu. Because sareen kun tokkotu wal bira mootummaa gubee jedhee addunyaa hin agartee jedhe. Garuu uummata Gujii mootummaan akkasitti village after village yoo gubee jedhu mootummaa dhiisii Oromoon quban qabdu. Oromoon itti gura itti kennite hin naaneef. Dhugaasiin jedha hin naaneef sigalee soo kanaafiyyuu uummanni Oromoo keessattuu Gujiidhaa fi Wallagga waggaa 3 kana keessatti yeroo baay'ee anallee dabalatee namni baay'een Wallagga jenna Gujiidhaaf Wallagga. Guji jalqaba irratti itti aaneeti Wallagga kan miidhamee jedhe. Nama baratee hin qabanii sagalee hin qabanii duuti jaraallee argachuu hin dandeenye. Lakkoofsi jaraa magaalaa miti baadiyyoota gubattee ka Oromoo akkuma jiruun namaa wajjin horii wajjin ka gubattee jette hagadhaa waggaa 3 duuballee quban qabdu jechuudha. Namni jaraa dubbatu tokko hin jiru. Garaas nyaata because namni asiillee oduu achiillee oduu silaa nama dubbatu qaba. Oromoon ollaa san ka jiru Arsiin uummata akka hin dubbanne calliseetu maal laalee jedhe. Hadhayyuu waggaa 3 booda du'iinsa guggaa uummata Gujii irratti deeme irratti uummata akka dubbataa hin jiru. Dullee qabatee jechuudha. Rakkoo qabna. Garuu dubbataa hin jiru reality lafa jiru kufnee jirra. We failed. Uummata Gujii failed goonee jira. Uummata Walloo failed goonee jira. Karrayyuu failed goone. Wallaggaan failed goonee jirra siigalee tartiiba ta'u akkasitti kaayinaan jettee akkasitti kaayee jira siigalee Gujii kanneen akkasitti tartiibaan kaayee jira haqaadha. Uummata sagalee hin qabne uummata nama barate gahaa hin qabne. Because duuti namaa ka duuti taatu yeroo namni si dubbate qofa yeroo namni si bira dhaabbate qofa. Gantuu dhiyoo kana beektaa aariidhaan haasaa wayii keessatti dildhuu jedhe Oromoon gariin namaa miti oguma dildhuudha natti fakkaate kadhadhee guddisaa jiru. Because akkamitti nama si biratti ajjeesanii mana wajjin gubanii mana wajjin baadiyyaa guutuu gubanii boombiidhaan. Daa'imman waggaa 10 gudeedanii jedhan dubaraa miti dhiira gudeedanii jedhan security mootummaa Itoophiyaa Gujii keessatti. Meeqatu beeka kana? Meeqa kennitu daa'ima dargaggeessa mucaa lafaa dhufu security'n Itoophiyaa gudeeddee jettee ijoollee waggaa 10. Sigalee waan suukaneessa nu keessa ta'ee jira. Meeqa kamtu quba qabna? Hagamtu gadaan wanna jedhee jira. Sababa sigalee abbootii gadaa dhiyeenya kana du'e abbootii amantii safuu ta'ee hin beekne Oromoo keessatti ta'ee jedhee hagam kennatu dubbatee jira. Wanti Oromoo irratti ta'ee jira wanta raajiidha.
wanta hin barreeffamne ati gaafattee fi dhuguma siin jedha. Yaadattu yoo taate asumarratti dhaggeeffattoonni kennallee ni yaadataa. Viidiyoo ji'a lamaan dura viidiyoo wayii keessatti yuutiin Itoophiyaa ijoollee lama deemtee Boorana keessatti ajjeeste jedhanii tokko yaadataa miti. Viidiyoo sana ji'a lama sadiin booda hagadhaa ijoollee sana maqaa gargar baafachuun diffikaasii ta'ee jira. Because ka jalqaba maqaan nutillee riippoortii irratti katabnee turre ijoolleen sun sirrii miti. Rakkoo guddaadha Oromoo keessatti Oromiyaa keessatti infoormeeshina baasuun daayimandii baasuudha akka waan qeensa namarraa quncisu. Wallaalaa rakkinni adda addaa sodaadha waa hedduu walitti qabatee natti fakkaata. Tigraay keessatti namni yoo du'u warri bakka hojii jiru dalaan Tigraay keessatti dhalataan Tigree eerlaayinii Itoophiyaa keessa akka dalagaa ture infoormeeshinii iccitii baasaa ture. Oromoon keenya gariin as Ameerikaa kana taa'ee kan beeku hojiirraan ari'an jedhee kan dubbanne beeku. Yuroop UN keessa dalagaa UN Yuroop keessallee UN keessallee dalagaatiin kuni poolitikaa keessatti uumuu danda'u jedhee kan baasu. Uummata akkanaatiin jiraanne uummata lakkoofsaaf 60 ofiin jenna. Jarri uummanni biraa fakkii fudhadhee jedhee ru'ii ofii laayina irra kaaheetiin waan barbaachisaa baasa. Dookimenteeshin argachuu hin dandeenye amaana. Dhugaa rabbii sitti mee jira. Dookimenteeshin yeroo hedduu maal barbaachisaa itti na gaafate gaafinatti aanu yoo namni waa katabu maal barbaachisaa. Cadhisteetima namni wallurraa namni 30 du'e. Ila kun viidiyoo kana sii galee ijoollee kun hojii keessatti miti yoo garuu baadhe. Gujii keessatti mana qonnaan bulaa yoo gubanii akkanatti geerraranii ture. Hangam dubbannee jenne. Laali manuma kana qonnaan bulaan kun maqaan isaa eenyu nama ilma namaati bara ijoollee qaba maatii qaba haadha manaa qaba haadha qaba akkoo qaba. Isatti ergatanii fa'aa jiraatanii hin dubbatamu. Rakkoo nuti ta'ee jedhe rakkoon guddaan amma akkuma si tuquu yaalee jedhee naannoo Oromiyaa keessatti namni sagalii amma fakkeenyaa fi ageettee jirta Walloo keessatti nama 35 dhiyooma kana bakka tokkotti kan godhan. Gujii miti Karrayyuu keessatti akkas godhanii jiran. Yeroo hedduu harka 90 oli harka 99 olitti nama 10 du'e jiran. I think Baale keessatti nama 10 du'e jedhanii ergan. Maqaan jiraa eenyu, umriin jiraa eenyu, yoom du'an, eessa du'an, eenyutu arge. Maqaallee baatee rakkoo hin qabu. At least ollaa peejii irratti namni keenya deemee jedhu archive human right archive kan jedhu ollaa irratti ni jira. Si gaafatee jedha si galee umriin nama kanaa yoo beekte bareeda rakkoo hin qabu garootti nama kara 20 barataadha yookiin ilma daa'imaa yookiin nama guddaadha abbaa ijoollee 5 qabu abbaa ijoollee 10 qabu abbaa dargaggeessa reef mana yuunivarsiitii eebbifamee jedhee kana kan ta'u baasuu hin dandeenye suuraa gadi baasnee jenna maqoota umrii jara because nam tokko yoo ajjeessu beekta isa qofaa miti ajjeessaa jirtu bara ilmaan isaanii yataamaa ta'an biyya hiyyeetti biyya keenyatti hin beekta dargaggeessi tokko yeroo baay'ee haadhallee haadha manaa isaallee kan horatu isa dargaggeessa kana yoo ijoofte ijoolleen isaa akkam taati haati isaa ta'e qarqaarsa isaatiin jiraattu akkam taate jetti. So kanaaf implication inni qabu implication guddaadha. Documentation irratti sufficient hin jiru akka jiru jechuu hin dandeenya. Dhugaa rabbii yoo dubbanne jennee karaa kun taate so namni kenna yoo miidhamiinsa qabaatee documentation kan guutaa nu erga. Nuti documentation nu dhufee verify goonee reporting hin baasin hin jiru. Reporting kenna immoo seenaafis kenna dhaabbilee adda addaaf illee hin galchine jenna. So Oromiyaa keessatti ta'aa hin jiru. Wanti bara 2022 irratti dalagaa jiru haarawatti documentation kan akkamitti miidiyaa adda addaa wajjin dalagnee namoota adda addaa wajjin dalagneetiin guurree jenna because UN bira yoo dhanno meedeetaa nu kennaa jiran ani dhaabbilee politikaa Oromoo ABO's ta'e KFO's ta'e dhaabbilee hedduu gaggaafannee turre asii galee hidhamtoota keessan gadi baasaa riippoortii maaf gadi hin baasne dhaabbileen kenna asii galee namni hagaan nurraa dhidhamee maqaan jalaa kunooti KFO'n illee ABO'n illee asii galee rakkoo guddaa keessa jiran. Garuu hoo nuti warra sagaleen minority baay'ee xiqqoo taane ijineetiin dibbee dhoofnee jijjiiramne dhufu mees maratti hin dhaabee gaafisa irratti. Bareeda seenaa hedduu galatoomii asumaan daawwattoonni fi hordoftoonni WBCCs dhaamsa kana akka keessattuu hawaasa keenya bal'aa nama biyya keessa jiruun akka geettanii anis gama kanaan dhaamsa dabarsuu barbaada yeroo namni tokko du'e maaliif ajjeefame yoom ajjeefame eessatti ajjeefame maqaan isaa eenyu ka jedhu yoo danda'ame suuraa yoo danda'ame viidiyoo yoo dadhabe ammoo maqaa isaa eenyuun akka ajjeefame eessatti
bakka kamitti maaliif akka ajjeefame akkamitti akka ajjeefame ka jedhu gaafilee kanneen deebii deebisan bifa gabaabduu ta'een odeessa kana waliin aktivistii Oromoo beektan hundatti yoo ergitan bifa saniin galmaa'ee taa'uu ni danda'a. Dhaabbilee mirga dhala namaatiif falmanittis ergamaa. CDA jedha isa irratti gaaf tokko I think dubbadhee jira natti fakkaatee irra deebi'ee jedha. Wanta miidiyaa horii gaafanneetiin maaliif Oromoo kana kabariin goonee jennee gaafannaan hin bari information freshiin hin jiru Oromoo biratti. Ati mataa kan keetiin naan jedhan information fresh yoo qabaatte ka Facebook irra fiigeetiin dulloome otoo hin ta'in si galee namni hadhan du'a nama 5 du'ee ijoollee waggaa 23 asitti magaalaa kana du'anii yookiin ganda kanatti du'anii ka ajjeese poolisii ka ajjeese bar hin jiru ka akkasii yoo nu erganii jedhan addunyaan ammoo dhageetti maal goonaa rootarii dhaabbilee adda addaati kenna Oromoo akkuma isin argachuu hin dandeenye eega ji'aan booda argannee jennaan soos nu qarqaaraa idumattee da'uu barbaadeetiin bakka sana irratti naa uffatu. Bareeda hedduu galatoomi seenaa meegama biraatitti si dabarsaa keessattuu tibba kana mootummaan naashinaal daayaloog marii hunda galeessaa ka jedhamu kana hin godha ka jedhu waadaa seenee jira. Waadaan isaa kun yeroo hedduu waadaan seenaa mootummaan kun garuu waadaa isaa kana hin eegu yeroo bitatuudhaaf yaalii adda addaa godha. Kanumaanis wal qabatee tibba kana odeessi tokko maddi isaallee hin beekamu social media irra deddeemaa ture hidhamtoonni gadi dhiifamanii waan jedhu daddarbaa ture wanni akkanaa kun akkamitti xiinxalama seenaa hagamni odeessi akkanaa kun dhugaadha jedhanii fudhachuu danda'anii. Gaaf tokko maqaa sitti dha'u bara 2019 keessa natti fakkaatee walgahii tokkorra nama isa wajjii otoo an ta'aa jiru namni sun ammoo UAE jira jedhanii miidiyaa odeessee jira. Sigalee Itoophiyaa keessatti Itoophiyaan kan beekamte propagaandaadhaan beekamte jette. Fake newsii baasanii jira. Kanaammoo soorsima mootummaarraa bahee jira. Mootummaa irratti yoo yaadatte taate Feesbuukiin insa intelligence agensiin Itoophiyaa namoota rogeeyyoota adda addaa taargeet godhu waggaa hedduuf kan beeku cadhisee dubbiin kategoriitti kaatee jennaaniin buqqisee jedhe. Buqqisee jennaan Itoophiyaan illee aartee Feesbuukii haaraa ofii kennaa barannaa, Tiwiitarii ofii kennaa barannaa ka jaraan fayyadamnu jettee iyyuu jalqabdee jechuudha. Sigalee Itoophiyaa keessatti mootummaan mataa isaatitti uummata jaanjessuuf hin baasee jedha. Asaa kan makaa Jawaarii fi fayyadamtoota adda addaa bakka lafaa kan hin baasan kan jettu wanni kun kan mootummaarraa dhufee jedhe. Haa ta'u malee kun ammoo uummata Oromoo kana biratti fudhatama wanta kan qabu because amaluma jiraati. Sigalee kanan goonaa siin jedhanii maali wanti jala barbaadanii reaakshina beeku waan sigalee yoo kana goone uummanni akkamitti fudhatee jira yoo kana jenne uummanni maal qillee guyyaatti hin bitannaa ka jedhu it's really not surprising waan haaraa miti nama ajjeesaniiti reaakshina laalu hin baasna hidhaa keessaa jedhanii reaakshina uummataa laalu yeroo ittiin bitatu kun I think it's definition mootummaa Itoophiyaa keessatti mootummaa PP kana kan ta'e jechuudha. Kajaraa agas jedhee bira dabree ka daayaloogii ka jalqaba jetteef immoo yes mootummaan ilaali wixata jimaata dabree torbaan jechuudha Sanbata guddaa jimaata dabree mootummaan gamtoomee resoluutiona wixinee darbee jedhee wixinee dabarsee jedhee investigating goona jedhee wixinee san keessatti wanti hedduu waa Oromoolee gammachiisu jira. Fakkeenyaaf Oromiyaa qabateetiin investigation sun naannoo afur maqaa dhaha Oromiyaa, Affaarii, naannoo Amaaraatii fi naannoo Tigree kana qabate jira. Reeffa yoo soqaa jiran reeffi Oromiyaa keessa jira. Sigalee balaa waggaa 3 kana ta'e kana keessatti even waggaa 3 dhiisaa gomololli bu'e irratti reeffi yoo soqaa jirtan if you know the bodies lafeen isaa Oromiyaa keessa jirti ka sagalee hin dhagamin jechuudha. So kana itti da'uun isa major step dha. Yoo laalte jettee Oromiyaa dhahuu hin barbaadan Oromoo dhahuu hin barbaadan because guddinaa fi complexity irra jiru mootummaan illee abiyyullee wanni inni jibbu waa'ee Oromiyaa fi Oromoo jedhamtoota akkaasan hin barbaadu. Kategorii dubban parsantii xiqqoodha. Uummata Itoophiyaa guutuudhaa fi uummata xiqqoo kanatu nu dhibaa jira kan jedhu mul'isuu waan barbaadaniif jechuudha. Amma immoo yeroo jalqabaatiif mootummaan gamtoome itti da'anii jira. Hangam suuranii hojiirra oolchanii that is something else to be seen tarkaanfiitti aanu jechuudha. Wixata ammoo TDF dhufeetiin TDF kana keessatti naannoo Amaaraatiif naannoo Tigraay keessaa naannoo Affaar keessaa hin bahaa jedhe. That is a very major bold movie dha. For many reasons, listii hedduun qaba.